Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya gara miidiyaa kanaatti baga nagaan dhuftan jecha har'a barnoota ajaa'ibaa tokko wal wajjin barannaa. Innis akkaataa ittiin teelegiraam paakeejii sarvaroota jiran hundumaa tiiktookii, yuutuubii ta'ee feesbuukii ta'ee wal qabsiisnee itti fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisu. Innis isteeppiin ani isinitti agarsiisu hundumaa kana yoo hordoftan haala ani isinitti agarsiise kanaaf fayyadamuu ni dandeessu. Innis jalqabaaf gara foonii keenyaa ni deemna. Gara foonii keenyaa erga deemnee paakeejii kutanna jammaraaf. Paakeejicha kutachuudhaaf birrii 12 qabaachuu sin gaafata. Amma kinoo haala kanaan naa fidee jira. Asii riqicha dheen barbaada. Haala kanaatiin erga sinii fidee booddee ammas asii sin jiru waan ta'eef kuufama miidiyaa hawaasaa kan jedhu ammas riqicha ni tuqna. Ammas waan hin jirreef ammas riqicha fuula itti aanuuf kan jedhu tuqna. Kinoo kuufama miidiyaa hawaasaa kan jedhu lakkoofsa 13 irratti dhufee jira. Lakkoofsa 13 kana irratti dhufee jira kuufama miidiyaa hawaasaa. Isa irratti ni tuqna. 13 innee barreessina. Kinoo haala kanaan erga dhufee ofii keessaniif namaafan jedhu hin filattu. Guyyaa tokkoofan jedhu ni filanna. GB tokkoon qarshii 12 GB tokko tuqaa 5 teelegiraamii fi waasaappiin jedhu kana irratti ni tuqna lakkoofsa tokko. Kuufamicha bitachuuf filatta mirkaneessu lakkoofsa tokko tuqaa kan jedhu mirkaneessina. Anamni kutadhee waan jiruuf kinoo haala kanaatiin erga kutattanii booddee paakeejii kana erga bittanii booddee kun teelegiraamii fi waasaappiin alatti akkasiin tajaajiluuf sarveroota jiran hundumaa keessatti akkasiin tajaajiluuf gara pileestoorii keessanii deemtanii aappii tokko buufachuu isin gaafata. Appilikeeshinicha buufachuudhaaf bakka sarchii kana irratti dhuftanii haala nama isin agarsiisu kanaan qubee gurguddaadhaan irratti sarchii ni gootu. Bakka sarchii kana irratti VDNet VPN nettaniit VDNet VPN ergattanii barreessitanii kinoo akkaataa namatti hin barreesse kanaan ergasii booddee bakka sarchii irratti ni tuqxu. Kinoo appilikeeshinoonni haala kanaan tartiibanii isinii dhufu. Appilikeeshinoota jiran kana keessaa kinoo kana ni buufattu. VDNet VPN jedhu mallattoo kana asxaa kanaan kan jiru ni buufattu. Anama buufadhee waan hin jiruuf instaaliin naan jedhee jira. Gara keessoo appichaa deemu. Kinoo appilikeeshinicha haala isin agartan kanaan dhufee asitti naa bu'ee jira. Kinoo akkuma isin argaa jirtan kana dhufee naa bu'eera. Keessoo appichaan deema. Kinoo namatti fayyadamaa waan hin jiruuf konneektid naan jedhee jira. Garuu akkaataa itti fayyadamta isinitti agarsiisu. Jammaraaf ni dhuftu. Haala kana hundumaa isteeppiin isin gaafatu, eeyyaman isin gaafatu, halluu gochaa ookiyaan chaatii dhuftanii erga dhuftanii booddee jammaraa bakka nama isin agarsiisaa jiru kana irratti ni tuqxu kinoo. Itiyoo telekoom teelegiraam paakeejjan jedhu an keessan immoo waan biraan fiduu danda'an irratti guuttadhee waan hin jiruuf yeroo irratti gad tuqxan kinoo sarveroota jiran hundumaa tartiibessee fida. Asoolee iskrool gochuudhaan erga dhuftanii booddee kinoo ama Itiyoo telekoom Spotify paakeejii fi Itiyoo telekoom teelegiraam paakeejjan jedhu dhufee jira. Itiyoo telekoom teelegiraam paakeejjan jedhu irratti annan tuqa. Kinoo haala kanaatiin Itiyoo telekoom teelegiraam paakeejjan jedhu dhufee as naa galee jira. Asii immoo noormaalii fi awutooselekt sarverii kanarra noormaal giloobaalii irra keessu. Asii DNS kan jettu kana mallattoo kanarraa itti ni gootu. Ergasii booddee erga kana hundumaa xumurtanii istaart kan jedhu ni tuqxu. Haala kanaatiin appilikeeshinicha hamma konneektedhutti haala kanaan ta'a. Yeroo konneektedhe halluu magariisaa kana ni uffata. Halluu magariisaa kana uffatee ni jira. Kanaaf amma konneekti naa jechuusaa immoo mallattoo qolfii fakkaattu kinoo mataa duratti naa ba'ee jira. Bakkuma nama isin agarsiisaa kana irratti ba'ee jira. Kanaaf haala kanaatiin erga nu quunnamee booddee dhufnee waan barbaada keenyaa fayyadamuu ni dandeenya. Amma teelegiraam paakeejiin kutadhee jira. Akkaataa itti feesbuukii itti fayyadamu isinitti agarsiisa. Kinoo haala kanaa feesbuukis naa hojjechuu danda'eera. Yuutuubiis haala kanaatiin naa hojjechuu ni danda'a. Sarveroota jiran hundumaa hojjechuu danda'a. Anama teelegiraam paakeejii qofan kute. Kanaaf appilikeeshinii hunda wal qabsiisnee itti fayyadamuu dandeenya. Karaa biraa immoo mala salphaadhaan birrii tokko sa'aatii tokko keessatti meegabaaytii 150 fayyadamuudhaaf VDNet kana fayyadamtanii appilikeeshinii kana fayyadamtanii sarveroota jiran hundumaa ittiin tajaajilamuudhaaf ammas gara foonii keenyaa dhufnee paakeejii birrii tokko ni haa kun. Innis jammaraaf gara urjii 999 tti ni daawwanna.
Haala kanaatiin kuufamaa tajaajila kuufamaa kan jedhu lakkoofsa 5 irra daddafee irra yuudhaafan lakkoofsa 5 irra jira. Tajaajila kuufamaa ofii keessanii kan jedhu kuufama qarshii tokko kan jedhu irratti ni tuqxu lakkoofsa tokko. San booda riqicha ni tuqxu fuula itti aanuuf. Kinoo qarshii tokko meegabaaytii 50 teelegiraamiif sa'aatii tokkoof kan jedhu kan irratti ni tuqxu. Lakkoofsa 4. Kinoo kuufama bitachuuf filattan mirkaneessuuf lakkoofsa tokko tuqaadhee ani bitadhee waan hin jiruuf irraa adeemu. Haala kanaatiin wal qabsiistanii fayyadamuu ni dandeessu. Tole kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya barnoonni irra isin qabadhee dhufe isinitti toleera yoo ta'e sabiskiraayib laayik sheer gochuun dagatii na oraa bulaa deebana.